Akkam jirtu nageenya keessan bakka jirtan isinii haa baay'atu jecha yeroo darbe viidiyoo darbe irratti gosoota qorichoota ilaalleet adda kan kunne isaan kana jechuudha kan waliin ilaalle adda kunne jechuudha. Irra immoo itti fuune jechuudha sumarraa kaaneeti yeroo itti fuunu aktivitii argina. Aktivitiin kunis 1.6 gaaffii lama kan inni qabu gaaffii lama kunis waliin ilaalle jechuudha. Gruppii uumaatiin gruppii lama sadii uumaatiin diskas waliin godhaa. Presentation barsaa keessaniif deebisaa jedhu gaaffiyoota isin gaafatu yookiin immoo present godhaa barsaa keessaniif jedha. Gaaffiin tokkoffaan irraa yeroo kaanu search on the internet or from the other resource and find the example of analgesic antibiotics, tranquilizers, antiseptics, disinfectant, anesthetics, and insecticides warreen jedhaman kan qorichoota kana exaampiloota isaanii kaayii jedha. Interneetii irraas haa ta'u yookiin googilii irraas haa ta'u yookiin chat GPTs fayyadamtanis haa ta'u waan garaagaraa fayyadamtanis yookiin immoo kitaabota garaagaraa fayyadamtanii exaampiloota qorichoota dura isinii ibsee kana viidiyoo isa darbe keessatti ibseen ture qorichoota kana exaampiloota kan biroo isaanii tarreessii yookiin immoo liisti godhii jedha. Yeroo liisti goonu exaampiloota isaanii waliin ilaalla jechuudha. Disinfectant yeroo jennu to kill the microbe present in the toilet floors and drains. Qoricha kana kan itti fayyadamnu wanni ajjeesuudhaaf jechuudha yookiin barbadeessuudhaaf kan akka vaayirasota kan akka tooyileetii keessatti argaman akka bishaan keessatti argaman bishaan boollaa bishaan dhugaatii keessaa adda addaa kana keessatti kan argaman mana fincaanii keessaa balleessuudha jechuudha vaayirasota kan ajjeesuudhaaf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Fakkeenya isaa yeroo ilaallu the sanitizer we use for COVID-19 belong to this group. Kana jalatti ramadamu jechuudha wanni sanitizeriin qorichoota isaan maqaa isin kana jalatti jechuudha isa kana jalatti ramadamu jechuudha. COVID immoo maalitti fayyadamna? As we know, COVID-19 has no curative medication thus far jedha. Kana jechuun COVID hangamatti wal'aansa hin arganne jechuudha. Yeroo wal'aansa hin arganne jechuudha. Irraa fayyuudhaaf hin danda'amne jechuudha. Kana jechuun yoo qaamni kee dandamatee yookiin immoo survive godhee qaamni kee yoo irraa fayyirraan kan hafe qorichaan argadhattee akka dhibee warra kaanii hospitaala mana qoricha waan deemte mana yaalaa deemte kan irraa fayyitu miti jechuudha. Qoricha waan hin qabneef jechuudha. Qoricha hin qabu jechuudha. COVIDiin. The best ways of protect humanity from the pandemic is frequently clean our hand by disinfectant and or the hand sanitizer. Kanaan kan yeroo qabamnutti yeroodhaatti achitti taane addeen iddoo biraarraatti kan dubbise dhiifaman guddaa si gaafadha asii jechuudha. Kana yeroo jennu sirriidha. Namni dhibee sanaan qabame yookiin immoo dhibee sanarraa of ittisuudhaaf maal gochuudha qabna? Saayintaayizarii yeroo yeroodhaan harka keenya dhiqachuu yookiin qulqulleeffachuu yookiin dibachuudha qabna jechuudha. Kun isiniif haaraa miti jechuudha. Yeroo saayintaayizarii waa'ee COVID-19 kun waa'ee koronaa jennees waamnu jechuudha. Saayintifik neemii isaati jechuudha. COVID-19 isuma koronaadhaan beeknu jechuudha. Saayintifik neemii isaati. COVID-19 jechuudha. Koronaadhaaf jechuudha. Kanaaf namni sanaan qabame isiniif waan isin tulfaatu miti waa'ee koronaa gadi fageenyaan beektu jechuudha. Yeroo barnoota adda kunnee gallee mantiin illee ni jira waan akkas akkasii beektu jechuudha. Akkamitti akka nu qabu akkamitti maalirraa kan nutti daddarbu akkamitti akka ofirraa ittisuu dandeenyu maal gadi fageenyaan beektu yaada.
This could be considered as a medical emergency prevention means of the transmission of the dangerous pandemic COVID-19. Kana jechuun baay'ee dhibee hamaadha ture jechuudha. Baay'ee kan nama miidhu sirna argansuu kan nama jechuudha wanni sun. Dhibeen kun jechuudha. Vaayirasii sirna hargansuu keenyaa miidhu jechuudha. Akka laangii keenya akka somba keenya kan miidhe kan nu ajjeesuu danda'e baay'ee sodaatamaa kan ture addunyaadhaaf baay'ee yaaddessaa kan ture jechuudha. Dhibeen kun irra xiqqoo tasgabbaa'u iyyuu malee jechuudha. The Ethiopian Minister of Health follows the principle of prevention of better than cure in the protecting the citizen from the virus disease. Ministeerri Health Itoophiyaa, Ministeera Fayyaa Itoophiyaa waa'ee kanarratti lammii Itoophiyaadhaaf akka isaan of eeggannoo godhan waa baay'ee godheera jechuudha. Akkamitti akka namatti daddarbu akkamitti akka of eeggatan of eeggannoo akka godhaniif gahee guddaa taphateera jechuudha. Akka isaan of eeganiif warreen akkasiitiin. Warreen kana wanni kana warri fayyadamu qorichoota kana yeroo fayyadamnee wanni alkoolii garaagaraa fayyadamaa turre akkasumallee saayintaayizarii garaagaraa inni qophaa'eeti kan nuti fayyadamaa turre. Warreen akkasiitii disinfectants jedhamaniitu kan waamaman jechuudha dhibeen kun jechuudha. Ani qorichoonni kun dhibee otoo hin taane qorichoonni kun warreen isaan kana jalatti ramadaman jechuudha. Kan biraa immoo analgesic jedhama. Analgesic kun maali? Analgesic or painkiller is any member of the group of the drug used to achieve analgesia. Kana jechuun dhibeen tokko yeroo nu qabatu dhibee sanarraa guutummaatti kan fayyinu miti jechuudha. Qoricha sun fayyadamnee dhibee sun guutummaatti kan fayyinu miti jechuudha. Guutummaatti kan fayyinu miti. Kana yeroo isiniin jedhu amma dhibee sanarraa akka nuuf fooyyessuuf yookiin akka nuuf xinnoo akka dhibeen sun nuuf furuuf yookiin akka nuuf qabbanaa'uuf akka xinnoo gada nurraa dhibeen akka dura nu dhukkubu sun akka nutti hin taaneef kan gadi nu buusu jechuudha. Dhukkubbii dhibee sanaa jechuun isa fayyadamneeti. Fakkeenyaaf ilaallu fakkeenya analgesikii warreen jedhu dhibee kana qorichoota kana acetaminophen warreen jennu kun isadha jechuudha. Ibuprofen dhiifama jechuudha. Dhiifama yeroo pronounce godhu qorichoonni kun baay'ee dheeratu waan ta'eef pronounce gochuudhaaf yoo tokko godhu dhiifama siin gaafadha. Ibuprofen warreen jennu kun isaanidha jechuudha. Naproxen warreen jennu isaan kunillee paracetamoliin illee fakkeenyaaf paracetamoliin namni hin beekne jedhee yaadu yeroo dhukkubsan yeroo mataan dhukkubu yookiin immoo mallattoo dhukkubbii sammuu yeroo nutti dhagahamu yookiin immoo mataa booboo jechuudha yookiin immoo headache jennu afaan Ingiliffaatiin headache jennu sun inni yeroo nu qabatu maal fudhanna paracetamolii fudhanna. Paracetamoliin sun immoo yeroodhaaf nutti kan inni qabbaneessu yookiin yeroodhaaf nu dhiisisu dhibee sana jechuudha. Garuu sa'aatii muraasa yeroo guyyoota muraasa booda yookiin guyyoota muraasa booda yookiin sa'aatii muraasa booda kan nutti deebi'u jechuudha. Yeroo sanaaf kan fayyadamnudha jechuudha yeroo dhukkubbiin sun nutti dhagahamuuf. Inni itti aanu immoo anesthetics kan jennudha jechuudha. Inni itti aanu kanadha. Inni immoo maalni has made medical operation more and more effective. Reviving pain example isaanii ilaallu jechuudha. Exampleota anesthetics jennu jechuudha. Isaan kun immoo maalitti fayyadamna? Yeroo baqaqsanii yaaluu keessatti itti fayyadaman ogeeyyoonni fayyaa qoricha kana fayyadamu jechuudha. Maaliif akka dhukkubbiin itti dhagahamneef jechuudha. Yeroo baqaqsanii sun bakka sun akka itti dhagahamne yookiin bifa marfeetiin yookiin bifa kiniiniitiin haa ta'u bifa garaagaraatiin kennamu waan ta'eef
kanaan kennanii kan itti dhibeen sun akka itti hin dhaga'amneef opereeshinii hanga gaggeessu yookiin baqaqsanii yaaluu kan gaggeessan qorichoota sana fayyadamanii qorichoota amman isiniin jedhu kana jechuudha. Isaan kana jalatti warreen ramadaman isaan kana jechuudha kun. Isaan kana itti fayyadamaniiti qorichoota kana fayyadamaniiti kan isaan nuuf baqaqsanii hodhuu irratti kan isaan itti fayyadaman kan isaan itti nuuf baqaqsan jechuudha. Qaama keenya waan nu yaalan jechuudha. Inni itti aanu immoo maalini antibiotics to control infection and cure of disease. Kun immoo maalini antibioticsiin kun infectionii control gochuudhaaf infectioniin tokko yeroo qabatu infectioniin akka orgaanii keenya hin miineef control gochuudhaaf akka seelota keenya akka qaamota keenya hin miineef itti fayyadamnudha jechuudha. Akka hin babal'anneef infectionii sun jechuudha. Control akka babal'atee orgaanota keenya kana akka hin miineef kan itti fayyadamnudha jechuudha. Exampleon isaan immoo kunoo isaanuma kana jechuudha. Antibioticsiin exampleon isaanii kunoo isaan kana jechuudha. Innis diraagoonni kun maal jedhamu? Penicillin, metal penicillin, flocloxacillin, amoxicillin, cefadroxil, cefaxin and gentamicin. Warreen jennu kun yooni warreen isaan kun kan itti antibiotiksii jalatti ramadamu jechuudha. Qorichoonni isaan kun jechuudha. Amma bifa kalarii diimaadhaan jala sararuu kun suutatti dubbisuudha qabda wanta kana pronounce gochuudha qabna jechuudha. Yeroo dubbisu waan dheeratee waan ta'uuf yoon dogoggora as keessatti dogoggores dhiifama isin gaafachaa jechuudha. Antiseptics inni jiru kun immoo maalini antiseptic to stop contamination of the woods by bacteria. Example isaanis ilaalla jechuudha. Kana jechuun immoo baakteeriyoonni dhibee nutti fidan sun ni jiru miti. Isaan akka waliin horre akka isaan hin babal'anne akka isaan wanni isaanii wal horanii ilmoolli isaanii hin horre control gochuudha. Balleessuu jechuudha. Isaan kana yeroo fayyadamu isaan kun akka isaan waliin horreef wanni gochuu jechuudha. Dhorkuu jechuudha. Isaan kana maal fayyadamneeti? Qorichoota maal fayyadamneeti? Antiseptikii kana fayyadamneeti jechuudha. Antiseptikii kana fayyadamneeti. Isaan immoo exampleon isaanii isaan kamii? Kunooti. Exampleon amma diraagoota kanaa jechuudha. Isaan immoo maalini? Chlorhexidine, povidone, iodine. Isaan kun qorichoota isaan jalatti ramadaman jiru. Croxyllonin, isopropyl alcohol, hexachloroquine, benzalkonium chloride and hydrogen peroxide. Isaan kanatti jechuudha. Kana exampleota isaaniiti jechuudha. Exampleota maaliiti? Example antiseptics jennu kana jechuudha. Antiseptics jennu kan exampleota isaanii jechuudha. Isaan kana fayyadamna. It is therefore advisable cleaning wood when it gets injuries as a medical emergency. Medical emergency keessattis kan nuti argannu jechuudha isaan kana. Inni itti aanu immoo tranquilizers warreen jennu kun kan egaa yeroo pronounce goonu suutanneetaan pronounce gochuudha qabnu yoo dandeessan dubbisuudha dandeessu jechuudha. Pronounce gochuudhaaf nama neechaa jechuudha. Isaan kun immoo maalitti kan fayyadamnu? To reduce tension and bring about calm and peace of the patients surviving from mental disease. Kana jechuun namoota tension ta'anii yookiin immoo namoota dhiphina qaban yookiin immoo namoota dhiphina sammuu qaban warra baay'ee yaaddaan warreen akka mallattoo maraatummaa agarsiisan
irratti mul'atu maloota malaatammaa irratti mul'atan dhiphina adda addaatiin jechuudha. Waan adda addaa nama quunnamu waan ta'eef dhibee adda addaatiin warri ta'an kan itti fayyadamu akka isaan maal ta'an akka isaan tasgabba'an akka isaan sammuu isaanii duraa sana deebi'an dhibee kana fayyadamne qoricha kana fayyadamneeti jechuudha. Kan isaan tasgabba'an namoonni sun akka isaan firii ta'an yookiin immoo akka miira nama nagaa qabu nama sammuu nagaa qabu sunitti akka deebi'an akkan itti fayyadamnu jechuudha. Qoricha kana jechuudha. Qorichoonni kunis isaan kana dabalata. Kun warraan jala sararuu kana jechuudha. Kun isaan kana jechuun pronaawusiin godhasuu ta'e jedhan na dhaggeeffatu. Peenaalazayin, nooraadroonaalayin, kilorodiazepooksayid isaan kun akkasumallee ipronaxazayid isaan kun kanaaf itti fayyadamu jechuudha. Namoota dhiphina keessa jiran warreen akkasii keessaa baasuudhaaf jechuudha. Namoota sammuu isaanii riilaaksii gochuudhaaf. Tranquilizer can relax a person mind. Namoota sun riilaaksii gochuudha sammuu isaanii akka isaan bakka dhiphina hunda dhiisanii akka isaan wanni ta'an firii ta'anii waan jedhaniif kanaaf fayyadamu. In a high dose, it leading to the sense of free and high. Kana jechuun immoo doozii of fudhatanis miidhaa qaba jechuudha. Therefore, tranquilizers have been widely used in drug abuse. Kana jechuun akka yeroo overdosii wanni isaatii ala yeroo fudhatan jechuudha. Akka drug abuseetti illee fayyadamu jechuudha. Maaliif namoonni tokko tokko baay'ina yeroo ilaallu qoricha kana fayyadamanii akka yeroo mara wanni ta'an jechuudha. Yaaddoo akka hin barbaanne warreen barbaadan jiru. Yaaddoo osoo hin barbaadin firii ta'anii rakkoo biraa dhiisanii yaaddeensa biraa dhiisanii waa'ee kana fayyadaman ni jiru jechuudha. Kanaafuu gorfamu kun malee abuzii gootee fudhatte yookiin miidhaa qaba jechuudha. Abuzii qaba jechuudha. Drug miidhamaa qaba jechuudha. Akkasusitti isaan fayyadaman ni jiru. Araada itti adda addaatti. The frequency and the without doctor prescriptions use of prohibited drug is very dangerous because it leads to addiction. Kana jechuun akkuma duras ibse miidhaa qaba jechuudha. Overdosii fudhatanii akka wanni irra deddeebiidhaan wanta kana fudhatan miidhaa qaba jechuudha. Warreen fayyadaman jiru amma biyyoota gurguddatan keessatti akka biyyoota ardiilee Ameerikaa keessatti ni fudhatu. Akka ardii Awurooppaa keessatti illee ni fudhatu jechuudha. Wanni kanaan saaxilamuudha. Wanni kanaan araada kanaan fayyadamaniiti jechuudha. Kanneen namni oomisha kana fayyadamanii araada namni oomisha kana fayyadamanii kanaan saaxilamanii jiru jechuudha. Araadaan saaxilamanii baay'ee miidhaa qaba jechuudha. The effect of drug addiction in society including increasing criminal rate. Akkasumallee kanaan saaxilaman jennaan inni kanaan suusii kana yookiin immoo araada kanaan saaxilaman jennaan akkasumallee wanni inni dabala. Increase gochuu danda'a maal? Yakka tokko akka dabalu. Akkasumallee namoonni miidhaman sun hospitalization yeroo warreen akkasiiti miidhaa baay'ee qaba jechuudha. Wanni irrattis daa'imoota irrattis illee warreen akkasiiti. Kanaaf kun ifa dadee isin yaada haa ta'u gaa walumaa itti fufu. Inni taan immoo maanni insecticides inni immoo maaliifi to reduce the dangers of diseases caused by the rat and the mosquito and flea. Example, lindin, aldrin, didrin, dichloroethin. Kana dubbisuu dandeessu tattanii dubbisuu dandeessu sagalee dandeessu yookiin immoo
pronounce gochuu dandeessu. Innis gabaabsinee yeroo dubbifnu DD jennee dubbifna. DDD jennee dubbifna. And dichlorodiphene, dichloroethylene, ethylene. Isaan kana immoo DDE jennee dubbifna. Isaan kun maaliif fayyadamna qorichoota kana kan jedhu maaliif dhiboonni baay'ee dangerous ta'an jiru, baay'ee miidhaa namarraan geessan jiru. Innis maanni kan akka maalirraan dhufa dhibeenni kun moskiitoo irraa dhufu, raattii irraa dhufuu danda'u, akkasumallee filii irraa dhufuu danda'u. Fakkeenyaaf dhibeenni kun moskiitoo fudhanne akka dhibee busaa jechuudha. Isaan kun kanarraa fayyina jechuudha. Qorichoota dhibee kana yoo qabamne akka dhibee raattiidhaan dhufan suniin yoo qabamne akkasumas moskiitoodhaan dhufaniin kanaa yoo qabamne warreen amma isiniif maqaa dheekan isaan kana jechuudha. Qorichoota nuti fayyadamnu isaan kana. Sanaan jala sararu kana fayyadamneet kan nuti irraa dandamachuu dandeenyu jechuudha. Fakkeenyota isaan kana jechuudha. Kanaaf inni taan immoo the use of chemical need high level of the care because of the dangerous for the human health is therefore advised to read carefully and follow as instruction right in the chemical packet we know that safety come first. Kana jechuun immoo qorichoota kana yeroo fudhanne ruun ajajamuun yeroo ogeessi fayyaa nu ajajamu ajaja isaan nu kennan suniin nuti deemuu qabna. Isaan fudhanne taanaan baay'ee isaan ta'u taanaan yookiin immoo isaa gadi yookiin isaan fudhanne taanaan miidhaa nurraan gahaa jechuudha. Yookiin immoo qoricha nu kennamu sun keessaa pooketii sun keessaa ajajni ni jira. Qoricha yeroo fudhannu yookiin ajaja duuba isaarratti kan barreeffamu keessatti jira. Pooketii sun keessatti jechuudha. Isarraa dubbifneet seera sanaan deemuudha qabna jedha. Kanaafuu gaaffii tokkoffaa kana fakkaatti. Gaaffii lammaffaa immoo ilaalla jechuudha walumaan. Describe the composition and the preparation of a hand disinfectant and hand sanitizer kan jedhu. Kana jechuun immoo saanitaayizaroonnii fi warreen kun harka dibannu akka koovidiidhaaf jedhanii isinitti himeen ture. Koovidiidhaaf akkasumas saanitaayizaroota yookiin alkoolota garaagaraa fayyadamne jedheen ture. Amma isaan kun maal hand disinfectantii fi hand sanitizeriin kun maalirraa qophaa'u maalirraati kan isaan makaa maaliitii kompoziishinii maaliitii maalirraati kan isaan qophaa'an immoo waliin ilaala jechuudha. Inni immoo maalirraa qophaa'a kan jedhu isinittan agarsiisa jechuudha. The principal raw materials required for the production of a hand sanitizer are maalirraati ethanol or isopropanol, glycerol, hydrogen peroxide, distilled water, and essential oils such as peppermint or lavender oil or lemon extract. Warreen isaan kanarraa qophaa'uu danda'a jechuudha. Saanitaayizeriin hand saanitaayizeriin jechuudha. Isaan kanarraa qophaa'uu danda'a jechuudha. Inni itti aanu immoo diina. Diin immoo maal jedhaa? Building construction metal. Building construction metal keessatti immoo keemistiriin maal nu fayyada yookiin immoo wanni maal inni taphatu? Ruulii maaliitiin inni taphatu jechuudha. Kana jechuun gahee inni taphatu jechuudha. Building construction metal material keessatti yeroo construction adda addaa irratti hojjetamee ni jira. Ijaarsa adda irratti ni jira miti. Sana irratti maali inni wanni gahee inni taphatu kan jedhu waliin ilaala. By providing building resources such as glass, steel, and cement, chemistry help in the construction of safer house and multi-story of structure. Kana jechuun waa baay'eedha jechuudha. Fakkeenyaaf maal nu oomisha? Gilaasii nu oomishuu danda'a. Stiilii akkasumallee simintoo nu oomishuu danda'a. Miirarii garaagaraa foddaa irratti galchuu dandeenya, balbala irratti galchuu dandeenya, warreen akkasii irratti nu oomishuu dandeenya jechuudha.
itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkasumallee istiilii yeroo sibiila garaagaraa nu qopheessa miti ijaarsaaf jechuudha. Akka gamoo tokko ijaarsa ni nu barbaachisa. Istiilii nu barbaachisan akka feerroo kan jennu jechuudha. Simmintoo adda addaa isaanillee simmintoodhaan malee ijaarsa hin danda'amu jechuudha. Chemistry help in the structure of safer house and multi-story of structure. Akkasuma waa baay'ee keessatti nu barbaachisa. Construction keessatti haawusii ijaaruuf manneen adda addaa ijaaruuf kana keessatti it also help in construction of the long lasting and the durable dam and bridge. Waa baay'ee jechuudha. Kan akka construction maal kan akka long lasting durable kan akka wanni ijaaruudhaaf daandiidhaaf akkasuma bridge adda addaa. Bridgein kun maanni riqicha adda addaa ijaaruuf ijaaruudhaaf ijaarsa baay'ee kan barbaachisudha jechuudha. The best example here could be the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Kana jechuun which under construction Benishangul Gumuz region. Benishangul Gumuz keessatti argamu jechuudha. Kan inni nuuf ijaare Grand Ethiopian Renaissance kan jedhamu dam kan jedhamu kun construction isaan ijaarsa kanarratti kan nuuf fayyadu jechuudha. Amma fiigarii kanarratti isaan kana ilaalla jechuudha. Grand Ethiopian Renaissance projectii kana ilaalla jechuudha waliin. Projektii jedhamu kun fakkeenyaaf wanni suura asirratti arginu kun hidha laga Abbayyaati natti fakkaata. Sumadha. Isa jechuudha kanarratti ijaaruudhaaf keemistiriin gahee olaanaa qaba jechuudha. Istiilii asirratti argitan. Simmintoo asirratti argamu. Wanni adda addaa hin jira. Simmintoo waliin jira. Akkasumallee sibiilonni baay'een ni jiru. Waan akka ayireenii akkasumallee koopparii isaa ta'u warreen biraa warreen jajjaboo ta'an wanni kanaaf hidha kanaaf barbaachisan jedhamu kan oomishullee isadha jechuudha. Inni itti aanu maal jedha? The Grand Ethiopian Renaissance Dams is kan kilowatt hawuriidha hadrooma kana kan inni maddisiisu. Meeqa maddisiisa? 6,450 kan nuuf maddisiisu jechuudha. Projektiin kun nearing completing the Blue Nile in Ethiopia. Sirruma hidha laga Abbayyaa Blue Nile jedhamee beekamu ta'e lagdi Abbayyaa Blue Nile jedhamee beekama jechuudha. Blue Nile kanaan kan isaan ijaaran keemistiriin gahee olaanaa qaba jechuudha. Kana keessatti building construction materiaalii qopheessuu irratti jechuudha. Materiaalota qopheessuu irratti baay'ee kan nuuf barbaachisudha jechuudha. Located about maalirratti argama? Eessatti argama? Kiiloomeetira 30 above border in Sudan irratti argama. With Sudan. It will be largest hydropower project in Africa. Akkasumallee baay'ee dheeraa humna hydropowerii Afrikaa keessatti jechuudha. Laga Abbayyaa kanaaf yaadni isaa asirratti argitu suurri isaa asirratti argitu naannoo Beenishaangul Gumuzitti kan argamudha. Kanaaf walumaa galatti keemistiriin agirikaalcharii keessatti bu'aa inni qabu waliin ilaalleerra faayidaa inni qabu. Akkasumallee meedisinii keessatti akkamitti inni qabu waliin ilaalleerra. Building construction keessatti akkamitti waliin qabu waliin ilaalleerra. Akkasumallee food production keessatti oomisha nyaataa keessatti ijaarsa adda addaa keessatti ijaarsa projektii adda addaa keessatti fayyaa keessatti akkasumallee qonna keessatti keemistiriin gahee olaanaa qabdi jechuudha. Inni itti aanu immoo maanni kun ruulii isaati jechuudha. Gahee inni taphatu different sectorii keessatti jechuudha. Sectorii garaagaraa keessatti inni taphatu jechuudha. Inni itti aanu immoo exercise 1-4 dha. Exercise 1-4 kunis gaafata sadii inni qabu. Gaafata sadii kunis waliin ilaalla jechuudha. Provide the correct following equation. List down the rule of chemistry in our locate. Kana jechuun ruulii inni taphatu yookiin immoo gahee inni taphatu
gahee inni taphatu naannoo keetti jechuudha. Gahee inni taphatu barreessuudha dandeessa jechuudha. Draw the spider diagram of your own jedha. Draw gochuu dandeessa akka isa kanaatti jechuudha. Akkuma inni kun draw godhee ruulii isaa isa kanarratti mataa keetiin draw gochuu dandeessa jechuudha. What problem do you think you will be absorb the livelihood of the community in which you are living in the absence of enough knowledge of chemistry? Kana jechuun immoo kan walumaan laallaa gaaffii lammaffaan kana jedha. Gaaffii sadaffaan in your opinion what further role can chemistry play? Kun immoo chemistry kan akka yaada mataa keetiin maal inni kan inni ruul gochuudhaan gahee inni taphateeru kan jedhudha. Deebisaa kana hundasaa tokkoffaa lammaffaas waliin laalla jechuudha. Deebii gaaffii tokkoffaatiif gargar ta'uu danda'a jechuudha. Listi godhuudhaan tarreessi waan jedheef waan naannoo keessa jiran akkasumallee diraawu godhee ruulii isaa jedhee waan kaa'eef gargar ta'uu danda'a. Akkuma naannoo keessatti gargar ta'uu danda'a. Inni lammaffaan immoo human life would be tough and the full of the problem and the challenges. Different diseases, especially pandemic diseases like COVID, SARS, and HIV/AIDS, Ebola, etc., would have killed more than we can imagine. Scarcity of the food could have caused famine and children would have been affected by different diseases. The problem of the air and the water population would have been rampant. In general, life would have been much more challenging than it is today. Yeah. Kana yeroo jennu yeroo deebiin isin ibsu deebisaa kana keemistiriin gahee olaanaa qaba jechuudha. Dhibee adda addaa irratti akkasumallee akkamittiin chaalenjii sana bira darbuudhaaf dhibee namatti daddarban sun daa'imoota akkamitti miidhu akkamitti bira darbuu dandeenya akkasumas akkamitti nama ajjeesa haala kamiin sarvaayiv gochuu dandeenya kan jedhoota waan adda addaa kan ibsu jechuudha. Walumaa galatti deebii inni gaaffii lammaffaa kun kan ibsu barbaadeeti jechuudha. Gaaffii lammaffaan kun walumaa galatti isaan kun jechuudha. Gaaffii lammaffaadha jechuudha. Akkasuma ijoollees illee miidha. Akkamitti akka sarvaayiv goon naannoo keenyatti akkamitti akka dandamatan akkamitti miidhaan namarraan gahu miidhaan sun akka nurra hin geenye akkatti ibsu jechuudha. Gaaffii sadaffaan immoo akka yaada keetti keemistiriin maali gahee inni taphatu kan jedhudha. Isas waliin ilaalle jechuudha. Keemikaalonni balaafamoon ni jiru. Fakkeenyaaf naannoo keenya warshaa keessaa ba'an keemikaalonni balaafamoon ni jiru akka miidhan jiru. Kan fayyadamanis kan miidhaman ni jiru. Isaan kana adda baafatanii kamtu fayyade kantu miidha kan jedhu fakkeenyaaf kan lafa kaa'u wannidha. Beekumsa keemikaalawaa kan waan beeknuuf waa'ee keemistirii yookiin waa'ee keemikaalaa waan beeknuuf jechuudha. Naawuleejii isaa waan qabnuuf yookiin ogummaa isaa waan qabnuuf kun hin fayyada kun miidhamaadha. Kun immoo kun fayyada kan jedhu adda baafatee naannoo keenya fayyada yookiin immoo fayyadu kun lubbu qabeeyyiidhaan barbaachisu kan jedhu adda baafatee kan jedhu waa'ee beekumsa keemikaalaa qabaanne malee hin ta'u jechuudha. Kanaaf barbaachisaadha jechuudha. Kaataalistoota adda addaa fayyadamneeti.
kaatalastoota adda addaa fayyadamnee balleessuu dandeenya jechuudha. Kaatalastoota adda addaa fayyadamnee kaatalastoonni akkamitti kan miidhan sun kaatalastoota garaagaraatiin balleessuu dandeenya jechuudha. Akkasidha jechuudha. Kanaaf egaa yuunitiin yookiin immoo exercise 1.4 kanumaan xumura. Viidiyoo isaatti kanan isinii dhiyaasu 1.4 some common chemical industry in Ethiopia kan jedhuun qabadhe isinii dhiyaadha. Haga sanaatti nagaan naa turaa isiniin jedha.